كصبري في كشكر اللي ور جنتاتي وصوص إلى ربي قد تنمني كان مع السجود أجج قدوتاتي أكهاتي منا أبا مناتي سجود بوتو أججج فولي فكتا لالشتس نمت تلو ما قباب دو متا شنكران فكاني أبا منا كيساني قد تقود أخدما قبا جبيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التابعين مجد متكتره نمنكم بيا بصرة كيس وسوقيات كديما جرو مان قديش تكا سمجن فولي فكتا قبيح المنظر لالشتس نمت تلو انتلا بريد دو تكا هركا قبتي وجي ديما جر اتسيك ايقا فتنجي انتلا تنا namtichi kun maal sii ta'a jennaan abbaa mana kiyyaati jettee deebisteefi isiin bareedumina qabdi inni uumaa rabbiiti bareedumina hin qabu jedhe san wajjiin sabbartee jalateette deebii ajaa'iba akkana jettee deebisteefi inni ka akka kiyyaa anaa bareedduu argatee shakkare anii isa fokkataa argadhee sabbare assabuuru washakuuru min ahlil janna ka sabbaree fi ka shakkarellee warra jannataati jedhe yaa haadha manaa abbaa manaa keetii jabeeffadhu itti obsii itti sabbari ayyumaa imra'atin dubartuma feete haa taatu maa gabaabduu mittaa shonkoraan fakkaanne maa dheertuu muka silkiin fakkaanne gabbattee borcocamaan taane qallattee sendeliimaan fakkaanne xalabat xalaaqa min zawjiha abbaa manaa isii xalaaqa gaafatte gadi na dhiisi jettiin fi gayri ba'sin rakkina takka malee maa ahaanaha isiin xiqqeessine walaa darabaha isiin dhoofne walaa shatamaha isiin arrabsine walaa facala macahaa shay'un sayyi isii wajji waan badaa tokko hin goone akkanumaan na xalaaqi jettiin faharaamun calayhaa raa'ihatul janna isii irratti fooleen jannataa haraama jedha rasuulli rabbi jannata kiiloomeetira meeqatti deemsa meeqatti shurufkaa foolee argan seensayyuu miti dubartiin akkasii foolee jannataa hongoofti jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam abbaa manaa keessanii gatitti godhaa khaddamaa qaba jabeessa osoo silaa rabbii gaditti namni kanamaa sujuudutti ajaja godhu taate akka haati mana abbaa manaatii sujuuda buutu ajaja jedhe ishii malee imbi taatee malee iyoo sanufirraa dhiisi wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh